Rahman yaa abbaa hiyyeessaa ani sin kadha sumaatu ogeessaa dafee nu baasee mee dukkana keeysaa yaa Rahman yaa abbaa hiyyeessaa ani sin kadha sumaatu dureessaa dafee nu baasee mee dukkana keeysaa. السلام عليكم إخواني في الله كوال جالنو رب ما بججافي أسكن يكونوا الشكر لله ربنا فكدا رب ما بججافي أنسن جالدا رب ما بججافي نغانا تري hanga jiruuteeti nafaana ture dhagaydhaamsa kooti faayidaa waan dhabdu xiqqaattus silaafi yaa Rahman yaa abbaa hiyyeessaa ani sin kadha sumaatu dureessaa dafee nu baasee mee dukkana keeysaa beekumsan qabnu wallaalaan dhamaane jiruu fakkootu jiraachaa as geenye gaariif waan badaa hunda walillaahine kan xiqqaaf guddaa hundinuu wal geenye shubbisaa turre ibaadaa dhajaanne du'aa yaammanne haajaa itti maanne du'aa faarsine rabbi dallansiifne haala fokkota kanarraas geenye silaa akkasiin addunyaarraa yaane jannata dhabne bar silaa kasaarre yaa Rahman yaa abbaa hiyyeessaa ani sin kadha sumaatu ogeessaa dafee nu baasee mee dukkana keeysaa beekumsa dhabuun waan isin nu goote lakkooyneen fennu bar silaa lakkooyne dargaan nyaadhamne jiraachaa as geenye ilmaan daarsine isaan daara baafne gabrummaa gubbaan gabrummaa idaanne namuma maraaf qorii nyaataa taane rakkoon taan kunnaan taan lafaa fi kaafne kan nu gurgure nyaatuunis nyaadhamne yaa Rahman yaa abbaa hiyyeessaa ani sin kadha sumaatu ogeessaa dafee nu baasee mee dukkana keeysaa yaa Rahman yaa abbaa hiyyeessaa ani sin kadha sumaatu dureessaa dafee nu baasee mee dukkana keeysaa diin keenya miti jannaan dhiisu seenne baktillee nyaadha jannaan nyaachu seenne masjida diigaa jannaan diigu seenne addaan qoodamne wal jibbuudha seenne haadhaa fi abbaa dhaan gargar babaane beekumsa dhabuuf meelal waan mudaanne gargar babaanaan nu nyaata bineensi wal jibbaa dhiisa tokkomaa hundaani yooniif tokkomne nu nyaatu bineensi diinii qabadha jiraadhaa nagaani yaa Rahman yaa abbaa hiyyeessaa ani sin kadha sumaatu dureessaa dafee nu baasee mee dukkana keeysaa aduwwiin kaate diin islaam balleessuuf halkaniif guyyaa mala nutti baafte namaafuun galuu kaayyummaan isaanii nu gabroonfatte nu nyaachuudhaaf yaate dhagayyaadasi waan isin nu jaattu sobdee nu nyaachuuf mala isin nu baafte qofasii ajaa san nurraa dhoyfaatte nu birayyaati haala sii tolfaatte yaa Rahman yaa abbaa hiyyeessaa ani sin kadha sumaatu dureessaa dafee nu baasee mee dukkana keeysaa nuti Oromoon qaama tokko jaatti karaa abboota qabanna nun jaatti islaamummaan tun aadaa arabaati nabiyyiin dhufe jiru Oromootti aadaadha qabna nuti Oromooni jettee tolola dhuftee nu dhamaafti hedduudha namni sobdee kafarsiifte kan tursoomane salaatu kan dhiise amantaa dhugaa ka rabbiin nuuf kenne aadaa arabaa jedhee kan gadhiise yaa Rahman yaa abbaa
abbaayyeessa ani sin kadha sumaatu dureessa dafee nu baase mee dukkana keessa yaa Rahmaan yaa abbaayyeessa ani sin kadha sumaatu dureessa dafee nu baase mee dukkana keessa karaa abboota jettee eenyu sobdee abboota kafre eenyu fakkii gooti fayyaadha qabna sammuu waanu yaadde eenyutu jira mee Adam duraatti ilmaan Aadamii cufti ilmaan namaati eenyu kan sobde darbit hallayyaatti firraasi garre deem gawwaa barbaade wasaka deemtun sanitti waraabe akkasiin haftu ni dhufa guyyaani guyyaa waadamtu ibidda keessatti yaa Rahmaan yaa abbaayyeessa ani sin kadha sumaatu dureessa dafee nu baase mee dukkana keessa yaa Rahmaan yaa abbaayyeessa ani sin kadha sumaatu dureessa dafee nu baase mee dukkana keessa yaa boleeyyan diin kan bahaa fi seensa kan kaabaaf kibba jirtan duniyaa keessa diin jabeeffadha diiniin kun badhaasa nama jaalatu rabbiin diin milkeessa nu isaaf jecha jirra duniyaa keessa lubbuu fi caala diin islaam jabeessa ka'aa baradha ilmaanis barsiisa nama diin bare rabbiin ni milkeessa ilmaayyo bare haqa keeysan beekaas illeen dagatu hanga jiru saatti yaa Rahmaan yaa abbaayyeessa ani sin kadha sumaatu dureessa dafee nu baase mee dukkana keessa yaa Rahmaan yaa abbaayyeessa ani sin kadha sumaatu dureessa dafee nu baase mee dukkana keessa ulamaa teenyaat nu baase ifaatti dukkana hamtu gabromneen keessaahi ol ka'aanamu mudhii hidhadhaati gabrummaa kaasaa hundinuu firraahi dur carraa dhabdus siif dhufee carraani abbootaaf hawwan dhageessaa gurraani madda haraashii baradhaa hundaani amantaa teessan baradhaa ammaani majlisa erga barsiisaa ilmaani akkasiif tahan ilmaan aalimmaani aalima jechuun dhaaltuu anbiyaati rabbii tolkaase sadarkaa isaanii yaa Rahmaan yaa abbaayyeessa ani sin kadha sumaatu ogeessa dafee nu baase mee dukkana keessa ulamaa teenya yaa Rabbi nuuf tiisi umrii isaanii Rabbi nuuf dheereysi isaan kanaani toltii bardachiini nu isaan dhabnaan nu nyaata bineensi riskii nuu kenni fi nuu gammachiisi jireenya isaanii hunda nuuf sirreeysi aduwwii isaanii hunda sii dhamaasi jiruu gammachuu mee nuuf jiraachiisi guyyaa borullee jannata qubsiisi rahmata keetiin mee nuuf gammachiisi yaa Rahmaan yaa abbaayyeessa ani sin kadha sumaatu dureessa dafee nu baase mee dukkana keessa yaa Rahmaan yaa abbaayyeessa ani sin kadha sumaatu ogeessa dafee nu baase mee dukkana keessa